sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Guraan dhala 27 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa waamicha qeerroo bilisummaa irraa uummata Oromoo maraaf dabarfame jaal tokkicha murteessaatu nuuf dhiyeessa. Walleen warraaqsaas qaama qophii keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Biiftuu Galmooti. Guutuu Oromiyaa keessatti fincilli xumura gabrummaa dho'een mootummaan abbaa irree wayyaanee sodaa guddaan manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran maraaf uummata nagaa irratti humna agaazii kan durii caalaatti bobbaastus uummanni fincila isaa hanga bilisummaatti akka itti fufu mirkaneesse. Babal'ooma oduu kanaaf jaal hariiroo jargoo. Wallagga lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirutti qeerroon fincila xumura gabrummaa adeemsisaa jira. Aanaaleen ollaa ta'an waliif dirmachuutiin humna diinaa asiif achi bittinsuun dararaa olaanaa irraan gahaa jiru. Kana gubbaatti akka asiif achiin adeemne daandiileetti cufuun hafuura kutaa jiraachuun barameera. Diinni akkatti asiif achi fiigdu dhabdee danqamtee karaatti ciccittee hafaa jirti. Kun kanaan osoo jiru bifuma wal fakkaatuun aanaa Qondaalaa ganda gumaa gararraa fi teerkoo garjiitti waajjiraalee lamaa fi ganda arjeetti immoo waajjirri wayyaanee OPDO tokko gubateera. Iddoo lamaanittuu alaabaa wayyaanee buusanii gubuun alaabaa Oromoo kan ABO fannisanii hanga ammaatti alaabaan fannifamee jiraatu qeerroon gabaaseera. Akkasumas godinuma kana aanaa Boojii Coqorsaa ganda 01tti qeerroowwan kaleessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol baasanii fannisuun har'as bakka kanatti fincilli xumura gabrummaa kan itti fufee jiruu fi alaabaanis fannifamee jiraatuun beekameera. Aanaa Ayiraa ganda Jaarsoo Abbaa Ayyaanitti barattoonni sadarkaa tokkoffaa Abbaa Ayyaan Ayiraa fincila kaasanii battalatti barsiisaan fincila xumura gabrummaa dura dhaabbatee akka isaan hin baane dhorkaa ture tokko abileen waraananii ajjeesuun dhagahame. Gareen fincila xumura gabrummaa kun eenyuunuu nama fincila xumura gabrummaa dura dhaabbate irratti tarkaanfii akka fudhatuu fi diinaafis ta'e kan diina jala hiriireef akka dhiifama hin goone addeessee jira. Haaluma kanaan qeerroon gandichaa hiriira fincila xumura gabrummaa finiinsee bilisummaaf foolachaa jira. Har'as kunoo amma sa'a kanaatti fincilli xumura gabrummaa itti fufee jiraatuun gabaasaan qeerroo mirkaneessa. Baha Wallaggaatti uummanni waanjoo gabrummaa baachuu fi dhiitichaa abbaa irree dandamachuu dadhabee nuffee lubbuusaa aarsaa gochuun diina isaa kan ta'e shororkeessitoota wayyaaneef boolla qotuuf sochii roga hundaan gochaa jiru jabeessuun har'a Baha Wallaggaa bakkeewwan hedduutti hundee dhabsiisaa jira. Leeqaa Dullachaa, Bonayyaa Boshee, Habashaa Sanbataa, Naqqamtee, Kibba Waachaa, Boordii, Dargee fi mana barumsaa Qassoo kan magaalaa Naqqamteetti argaman keessatti mormiin dhiittaa namoomaa ofirraa fonqolchuu itti fufeera. Godina Wallaggaa Bahaa Oona Waamaa Hagaloo magaalaa Qassootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa duraa fi lammaffaa hiriira mormii jabaa gaggeessaa oolan. Barattoonni kun konkolaataa poolisa Oromiyaa baatee gara sana geesse caccabsuun daandii cufuun hanga galgala kanaatti dhaadannoo irra kan oolan yommuu ta'u mootummaan wayyaanee gonkumaa nun bulchitu kan nu bulchu ABO'dha jechuun dhaadannoo dhageessisuu irratti akka argaman beekameera. Konkolaatonni gara Nunnuu Qumbaa Naqamtee fi Mooxeerraan Finfinneetti deeman ugguramuun ummatichi mormii barattootaa kanatti makamuun isaas barameera. Oduu biraan godina lixa Shaggar aanaa Calliyyaa magaalaa Geedoo keessatti wal dhabdee guddaan waraana wayyaanee Agaazii jedhamuu fi ilmaan Oromoo kora bittinneessaa jedhaman gidduutti walitti bu'insi guddaan dhalatee jira. Sababni walitti bu'insa isaanii warri Agaazii dhiiraa dhalaa otoo hin jenne ganamaa galgala qe'ee dhalanne keessatti uummata keenya karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiru irratti rasaasa roobsuu fi akka malee mana jireenya isaanii seenanii cafaquu isaaniitiin akka ta'e gabaasaan qeerroo eeree jira. Kanarraa ka'uudhaan waraanni lachanuu qawwee walitti garagalchachuun koorri bittinneessaa fi uummanni wal ta'uun Agaazii irratti tarkaanfii fudhachuuf yeroo ka'anitti ajajaan waraana lameenii walii galanii waraana Agaazii fi waraana kora bittinneessaa jedhaman lamaan isaaniitu gara kaampiitti
deebisuuf dirqamaniiru. Ilmaan Oromoo diina wajjin jiran bifuma kanaan qawwee uummataa harka isaaniirra jiru diinatti naannessuun uummata isaa baraaruu akka qabuu fi gaafatamummaa seenaa jalaa akka of baasu qeerroon gaafateera. Kun kanaan osoo jiru daandiiwwan diinni waraana uummatatti bobbaasu marti humna uummataan akka cufamaa jiranis beekameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa jabaachuun aanaa Abbaay Coomman sulula Fincaa'aa keessatti haalaan jabaatee itti fufee ooleera. Gootonni barattoonni Oromoo sulula Fincaa'aa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa warraaqsa finiinsuun mootummaa wayyaanee yakka duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruuf seeratti dhiyaatee itti gaafatamuu qaba malee nu hin bulchu jechuun dhaadannoo isaanii dhageessisuun waraana wayyaanee Agaazii waliin wal dura dhaabbatanii jiran. Waraanni wayyaanee kunis tarkaanfii diinummaa ilmaan Oromoo barattootaa fi barsiisota irratti fudhachuun barsiisotii fi barattoonni hedduun waraana Agaaziitiin reebamanii haalaan miidhamuun maddeen keenya gabaasaniiru. Barsiisota keessaa kanneen Agaaziin rukutamanii hedduu miidhamanii dararaa guddaan irra ga'ee jiru keessaa barsiisaa Addunyaa Fiixaa, barsiisaa keemistirii kutaa 11ffaa ammaan tana haala yaaddessaa keessaa akka jiruu fi riifeeriidhaan hospitaala Finfinnee Phaawulos galee jiraachuun ibsameera. Akkasumas barsiisaa jireenyaa olii, barsiisaa Darajjee Duressaa, barsiisaa kutaa 12ffaa, barsiisaa Dirribaa Abbabaa fi barattoota keessaa immoo waraana Agaazii kanaan kan madeeffamanii jiran barataa Ittafaa Araarsaa, barataa kutaa 10ffaa, barattuu Lalistuu Boggaalee, barataa Geetuu Dabalaa, barataa Taarikuu Gonfaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Namoonni hedduun kan miidhaman yoo ta'e illee fincilli xumura gabrummaa qeerroo Oromoo fi uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiru gama maraan itti fufee sulula Fincaa'aa naannoo warshaa sukkaaraa Fincaa'aatti haalaan jabaatee jira. Akkasumas aanaa Beegii Gandalaaloo Nooraatti fincila xumura gabrummaa adeemsifameen uummata irratti dhukaasaa kan turan poolisoota lama irratti gareen tarkaanfii uummata keessatti ijaarame tarkaanfii fudhateen hojiin ala isaan taasisee jira. Godinuma kana keessatti ganda Horroo Dongoroo jedhamutti fincilli xumura gabrummaa dho'een uummanni milishootaa fi basaastota irratti tarkaanfii fudhatee jira. Poolisoonni wayyaanee hidhaa uummataaf fiigan 3 irratti haleellaa jabaan irratti fudhatameera. Godinuma Qeellam kana keessatti naannoo gabaa Arbii jedhamutti fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaatee gaggeeffamaa jira. Magaalattii keessatti konkolaataa waraana wayyaanee feetee adeemtu irratti tarkaanfii fudhatameen caccabuudhaan hojiin ala taasisee jira. Kun kanaan osoo jiru basaastotaa fi qabeenya diinaa irratti xiyyeeffannoon godhamee adeemsifamaa jira. Wallagga Lixaatti aanaa Boojii Dirmajjii, Laaloo Assaabii, Najjoo fi Gimbiitti fincilli xumura gabrummaa itti fufee jira. Daandiin guddaan Gimbiirraa gara Najjootti geessu, karaa Alaltuu, Aggaar gara Asoosaa geessu, mukkeenii fi dhagaa gurguddaan cufameera. Godina Lixa Shaggar aanaa Tokkee Kuttaa'ee yakka ajjeechaa duguginsa sanyii waraana Agaazii mootummaa EPRDF OPDO'n uummata Oromoo irratti fudhachaa jiruun dargaggoonni Oromoo 2 lubbuun wareegaman. Dargaggoonni wareegaman kunis Tarrafaa Guutaa fi Biraanuu Waltajjii kan jedhamanidha. Tarkaanfiin hammeenyaa kun ittumaa uummata dheekkamsiisuun uummanni guyyaa har'aa daandii konkolaataa Gudarii fi Baabbichaa gidduutti argamu gamtaadhaan bahee cufee waraana wayyaanee gara lixa Oromiyaatti adeemu karaa darbaa dhorkuun haalaan rakkisaa ooleera. Dhumarratti godina Baalee bakka dhaloota gooticha Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu Dalloomannaatti fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaatee jiraachuun wayyaanee muddama keessa galchee jiraachuu qeerroon gabaaseera. Fincilichi daran hammaachaa kaleessaa fi har'as itti fufee ooluun beekameera. Waamicha qabsoo fincila xumura garbummaa itti taasifnu uummata Oromoo maraaf ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo irraa. Akkuma beekamu fincila xumura garbummaa Oromiyaa keessatti qeerroo fi uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiruun qindeessitoota warraaqsa biyyaalessaa kan bilisummaa fi dimokiraasii yookaan qeerroo bilisummaa fi humna fincila xumura garbummaa kanaatiin injifannoo guddaan argame galata hoogganaa abbaa qabsichaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoofis jecha qeerroon bilisummaa waamicha qabsoo kana dabarsa. Wayita ammaa kana fincila xumura garbummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun wareegama qaqqaalii lubbuu dabalatu itti baasaa jiru. Wareegamni ulfaataan kun bilaasha baafamaa hin jiru. Injifannoo gurguddaa xumura garbummaa dhiyeessisiisan galmeessisaa waan jiruuf seenaa keessatti yoomiyyuu kan hin dagatamnee fi bakka olaanaa qabaatudha. Kanaaf tokko
Uummanni Oromoo godinaalee Oromiyaa mara keessa jirtan addatti qonnaan bultoonni Oromoo ilmaan keessan falma hadhaawaa diina afaan qawweetiin duguuggaa sanyii nurratti labsee dura dhaabbatanii wareegama qaalii baasaa jiran cinaa akka dhaabbattan waamicha fincila xumura garbummaa isa dhumaa isiniif dabarsina. Waamicha kana gaafa labsinu qotatee bulaan kamuu bakka jiru ka'ee fincila xumura garbummaatti makamuudhaan mootummaa abbaa irree wayyaanee ofirraa galchuuf dargaggoota keessan bira akka dhaabbattan waamicha keenya irra deebinee dabarfanna. 2. Barattoota manneen barnoota Oromiyaa keessa jiran maraaf godinaalee Oromiyaa muraasa keessatti barattootni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'inaa barumsa dhaabuudhaan fincila xumura garbummaa finiinsuun wareegama guddaa kaffalaa injifannoolee cululuqoo akka sabaatti itti boonnu galmeessisaa jiru. Humni tokkoome salphaatti diina ofirraa buqqisa. Kanaaf barattoonni Oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa qophaa'inaa fi akkasumas dhaabbilee olaanaa kolleejjii fi yuunivarsiitii Oromiyaa fi Finfinnee dabalatee keessaa barattan hundi tokko qabsoo bilisummaatti makamee lubbuu isaa otuu dhabu kaan ammoo barumsatti hirmaachuun umurii diinaa nurratti dheeressuu waan ta'eef barataan kamuu bakka jiru fincila xumura garbummaaf dursa kennee gara qabsootti makamuu akka qabu qeerroon bilisummaa waamicha dabarsa. 3. Hojjettoota mootummaa siivil sarviisii keessaa hojjettan hundaaf yeroo mootummaan wayyaanee labsii labsuun garaa laafina tokko malee ilmaan Oromoo karaa nagaa mirga gaafatan irratti dhukaasa banuun ajjeesaa qaamaa hir'isaa biyyaa ari'aa jiru kanatti isin callisuun gaafatamummaa seenaa fi heera jalaa akka isin hin baafne hubachiisaa dirqama isin irraa eegamu akka bahattan waamicha lammummaa isiniif goona. Dirqamni dabalataan addatti isinirraa eegamu hojii mootummaa laamsheessuun karoora jalaa fashalsuu akka dabalatu yaadachiifna. 4. Ilmaan Oromoo waraanaa fi poolisii mootummaa wayyaanee keessa jirtaniif rasaasni isin baattan ilmaan Oromoo ittiin ajjeesuuf osoo hin taane diina uummata Oromoo fixuuf ka'e kanatti akka deebistan jabeessinee waamicha goona. Haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii fi ilmaan keessan utuu ilaaltanii qiyyafattanii rasaasaan ajjeeftu yoo ta'e har'a qalbiin isin tuqamuu baatu bor seenaa jalaa akka isin hin baasne hubattanii waamichi kabajaa irra deebinee isiniif goonu meeshaa baattan gara diina uummata Oromoo mootummaa wayyaaneetti garagalchaa jennee irra deddeebinee dhaammanna. 5. Saboota cunqurfamoo kanneen ollaa Oromiyaa taatan addatti uummata Sidaamaa, Beenishaangul, Gaambeellaa fi Ogaaden ilmaan keessan beelaan dhumaa gadadoo bara baraan hammaataa malee fooyya'insa hin argisiifne keessatti mootummaa Itoophiyaa kan ofiin jedhu wayyaaneen isin kuffisu ni hubattu. Kanuma waliin qabeenya jiruu fi jireenya keessan ta'e lafa kan danda'an ofii fudhattanii kaan alagaatti gurgurataa jiraachuu walumaan qalbeeffataa jirra. Walumaa galatti miidhaan isin irra gahaa jiruu fi nurra gahaa jiru wal fakkaataadha. Kanaaf qabsoo gaggeessaa jirrutti humna horree dhageessifnee mul'isuuf qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kanatti akka makamtanii waliin qindeeffannu waamicha isiniif dabarsina. 6. Waamicha addaa uummata magaalaa Finfinnee keessa jiraattaniif haalli yaaddessaan yeroo ammaa mul'atu mootummaa wayyaaneetiin dhufe. Kana booda dhiyeessiin midhaanii magaalaa Finfinnee akka hin seenne quba isin qabsiisaa dukkana hamaatti deemamaa akka jiru hubachiisna. Kanaaf falli tokkichi jiru qabsoo uummatni Oromoo gaggeessaa jirutti makamuudhaan mootummaa abbaa irree kan ta'e wayyaanee ofirraa kaasuun mirga hiree murteeffannaa uummata waliin akka kabachiifnu waamicha isiniif goona. 7. Uummata Oromoo biyya hambaa jiraattan hundaaf qabsoo dargaggoonnii fi shamarran Oromoo qeerroon taasisaa jirru ni beektu ni hubattus jennee abdanna. Qabsoo harka qullaa diina dura dhaabbachuudhaan taasifamaa jiru kanaaf wareegama ulfaataa kaffalaa akka jirrus ni hubattu jennee amanna. Fiixa bahinsa fincila xumura garbummaa kanaaf karaa International Qeerroo Support Group deeggarsa hatattamaa akka gootan waamicha lammummaa isiniif dabarsina. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo Guraandhala bara 2016. Maaliif rurrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee
irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphinaa dhiiga oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'u diinni naan firoome booreen garaa kootti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa galtuun abbaa dha'ufseetii oromiyaan kan oromooti bubbullaan abbaa ufseetii finfinnee kan oromooti galtuun abbaa dha'ufseetii oromiyaan kan oromooti bubbullaan abbaa ufseetii finfinnee kan oromooti Boorana Gujii wal qorraanii diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee baaleerraanii diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu amboorraanii diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa ilurraanii diddaarorroo darandaranii barattoonni koo fincilanii diddaarorroo darandaranii ilmaan Oromoo tokko ta'anii diddaarorroo darandaranii Burraayyurraa darandaranii Sololtarraa warra didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaan qabsuuf ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa warra didanii Jalduu irraa darandaranii Uliisorraa qabsuuf ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa warra didanii Dambidollorraa darandaranii Odoolarraa qabsuuf ka'anii Afran Qalloon darandaranii Barattoonni warra didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsuuf ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa warra didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa qabsuuf ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsuuf ka'anii Dalloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoon warra didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Dawaa qabsuuf ka'anii Boolee irraa darandaranii Maaliif roorrifamna hangaa yoom gabroomna maaliif tuffatamna hangaa yoom yakkamna hangaa yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata haadha Oromoo tadeessu hayyuu gootaa gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata kaaba kamaraa jabeessaa tokkumaa daranaa facaatu qaanqeen biilisumaa dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee maquu daandii dhugaatira yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa galtuun abbaa dha'ufseetii oromiyaan kan oromooti bubbullaan abbaa ufseetii finfinneen kan oromooti galtuun abbaa dha'ufseetii oromiyaan kan oromooti bubbullaan abbaa ufseetii finfinneen kan oromooti Keniyaa Sudaan Jibuutirraanii diddaarorroo darandaranii Saawuz Afrikaa Ijiptirraanii diddaarorroo darandaranii Ameerikaa Kanaadarraanii diddaarorroo darandaranii Awustiraaliyaa Awuroopparraanii diddaarorroo darandaranii Saudi Arabiyaa Eeshiyaarraanii diddaarorroo darandaranii ilmaan Oromoo bakka jiranii diddaarorroo darandaranii London irraa darandaranii Oslo irraa warra didanii Toronto irraa darandaranii Yaman irraa qabsuuf ka'anii Dubai irraa darandaranii Minnesota warra didanii Berlin irraa darandaranii Melbourne irraa qabsuuf ka'anii New York irraa darandaranii Jeddah irraa warra didanii DC irraa darandaranii Atlanta irraa qabsuuf ka'anii
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.